uummata wal fakkaataa haa ta'u garaagarallee yoo ta'e qabaatu qaba. Define territory daangaa murtaa qabaatu qaba. That's virginity bilisummaa qabaachuu qaba. Afraffaan government with the power to decree and enforce law. Mootummaa seera ittiin bulmaataa tumee lafa kaa'u qabaatu qaba. Okay. Bal'inaan kan laallu taate gadi jirra jechuudha. Na jalaan hafina. Historically, the formation of state. The formation of state are not the recent phenomena in the history of Ethiopia and the Horn region. It traces back to the distant past. Kan jechuun hundeeffamni isteetii kan waan amma eegalee miti. Eessatti Itoophiyaa fi Horn of Africa keessatti. Kun early state adda walidii keessa isaan tokko jechuudha. Isaanowwan kanneen kamii jechuudha. Especially early Aksumite state kan jennuun itti gadi jirra. In the ancient time of the Ethiopia, there were some states that evolved initially as small state. But gradually developed as strong and large states. Kan jechuun maal jedhanii ancient state Itoophiyaa keessa isteetonni muraasni xixiqqoo yookaan xiqqishoo taate yookaan waanuma namoonni waa xiqqoo waliin dhufanii isteetii xiqqaa uumanii isaan akkasitti eegana xiqqoon giraajuwaalii adeemsa keessa guddachaa mootummaa cimaa state large state and strong state gara ta'utti kan dhufan jechuudha. Okay. There are different factors for the emergence of state. Wata state hundeeffamuuf maal akka sababatti ta'e yookaan maaltu sababa ta'eef isteetii akka if dandeessee dhaabbattuuf. Faaktoriin kanneen armaan gadii kana the beginning of sedimentary agriculture. Sedimentary agriculturein argamu the first factor of emergence of state. The second, trade. Trade is the basic economic of state during ancient time next to sedimentary agriculture. The third, religious also shaped the socio-cultural setup of the state in Ethiopia and the Horn. Religion Ethiopia fi Gaafa Afrikaa keessatti waan guddaa kan taphachaa ture jechuudha. Thus Ethiopia and the Horn is one of the region in Africa where early state formation took place. Ethiopia fi Gaafa Afrikaa bakka yeroo jalqabaaf yookaan bakkoon jalqaba isteetiin itti argame Afrikaa keessaa isii takka. Ethiopia fi Gaafa Afrikaa kana keessaa jechuudha bakka isaan takka keessaa from small beginning. Such state gradually developed into the powerful kingdom and even empire with well-demarcated social structure. Ayya kana ibsineeti jirra. Ancient state topic kana jalatti jechuudha. Topic xiqqaa subtopic ancient state jedhamu. Ancient state mootummoota durii akkamitu jira. North and North East state. The first and the earliest state in the Horn and Ethiopia, Punt. The Punt was earliest state in Ethiopia and the Horn. The exact location ancient state Punt is not known, but according to Egyptian source, it was located south of Egypt. Punt has economic relationship with Egyptian. That means Punti mootummaa isa jalqabaa yookaan ilmi Itoophiyaa fi Gaafa Afrikaa keessaa tan taate. Akkasuma exact location yookaan argamni bakka tana jirti daangaan sii ammaan tana bakki ammaa as jaamtu akkas jaamtu jee adda baasuudhaaf rakkisaadha. Maaliif ragaan quubsaa waan hin jirreef. But according to